yaadee dhugaa kunoo dhufte. Salaamu alaikum sheekha. Waalaikum salaam nagaa. Awooti fiigaatuma dhufteeyo. Akkami nagaa fayyaadha. Fayyaarra ni fiide. Sheena waar waame. Qaabootis maal taate saboo dubbadhu mee. Fayyuma qabdaa sheekha. Saboo fayya qabna yaa fayya alhamdulillah. Isin mirkaanaa mi? Alhamdulillah. Sheekha gaafii lamaan qaba. Lamuma qofa qabdaa? Ayyee. Lamuma qofaan qaba lamaan. Lamaan gaafaan xiqqaa qaqqee isinii jira jaanii aannan harree noo baasanii maal torra jira. Gaafa xiqqaa qaqqeessi jira jaaniiti aannan reessi yoo baasan akkasiifi? Aannan harree ree miti. Hay harree moo? Haya gaafii lama daa'o. Aboo ati aannan harree dhuyte hayyee. Gaafii lama daatiis. Aannan jaartii yoo dhugan haraami moo halaale? Ati dubbii addaatiin dhufte har'a aannan jaartii hayyee. Haya dhaggeeffadhu duraan dursee. Lakki hin dhaamsin dhaggeeffadhu yoo kabiraa dawwalee dagaafiin ta'e kuttee namni deebisin jiru. Akkasuma taa'in cufini. Duuba gaa qaqqee wayita si qabde qaqqeen na qabdeetiin aannan harreen hoo baasanii duraan dursee shari'aa islaamaa keessatti aannan harreen dhugan. Si galee? Harree aannan sii dhugaa foon sii nyaadhaa hin jirtu shari'aa isa keessa aannan harreen siin dhugan. Kanaafuu warri keessan gartee qaqqee isin qabe jedhanii aannan harree si obaasu sirrii miti ati ijoolleedha wanni sirra jiru hin jiru. Taakka jee. Aannan faatee immoo aannan jaartiidha. Silaa'uun niin beeka bikka ati deemtuu fi silaa'uun ni beekta aannan jaartii yoo akkasitti luuyite. Si galee harma jaartii umaatii miti keeti aannan nuu duraanu keetumaa usan. Fittee jee kan masumaan barbaadan gala ta'u umrii gaareeres. Fixee mi khalaas nageetti. Umrii gaareeres. Aya.